Addunyaa kanarratti rakkoon nageenyaa kamiyyuu mudannaan dursa kan miidhamu daa'immanii fi dubartoota jedhan dubartoonni waltajjii ajandaa walitti qabuu marii biyyaalessaa irratti hirmaachaa jiran naannoo Oromiyaatti waltajjiin ajandaa walitti qabuu marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jira. Marii kanarratti dubartoonni kan qooda fudhatan yoo ta'u rakkoolee dubartootaa bara dheeraaf turan ammas furmaata hin arganne kan jedhan dubartoonni kunniin mariin biyyaalessaa kun rakkoolee hanga ammaa gaaffii ta'anii turan ni deebisa jedhanii akka amanan dubbatan. Hirmaannaan dubartootaa marii kana keessatti hirmaachuun waadanuudha qaba. Waadanuudha uummata bal'aa barsiisa. Sababni isaatu iyyuu dubartiin haadha gootaa ta'uudhaan duraattuu haadha mootummaa ta'uudhaan ta'uttuu iyyuu lubbuu siillee du'aaf kennitee waan hin danda'amne nan danda'a jettee fudhattee ilmaan keenya nutti dhalatanii ka'anii bineensa ta'anii baddaatti galan obboleessa keenya nu waliin dhalatanii ka'anii baddaatti galan du'us harka obboleessa koottan du'a du'us harka ilmoo koottan du'a malee baddaatti hafuu hin qabdu ilmoon koos obboleessi koos jettee harmasii ol qabdee marrumaan ishii hidhattee baddaatti galtee dhaqxee fuuldura dhaabattee addasii abiddaa kennitee ijasii boo imimmaanii kennitee dhaabattee araara buuftee biyyatti deebisteetti. Addunyaa kanarratti rakkoon nageenyaa kamiyyuu mudannaan dursa kan miidhamu daa'immanii fi dubartoota kan jedhan dubartoonni kun immoo kan furamu mariin akka ta'e himan. Dubartoonni kun kan isaan barbaadan nagaa qofaadha. Nagaa barbaadu isaanii homaa kam keessattiyyuu gahee guddaa qabu. Ni hojjetu dubartoonni garuu hirmaannaa isaan qaban hammam guddaadha yoo jenne xinnoo gara gadaantummaatti of ilaaluun kun ni mul'ata. Kanaafiyyuu dubartoota immoo gahoomsuun jajjabeessuun gara kanatti fiduun illee rakkoo ishee keessa jiru rakkoo ishee furmaata laadhachuuf har'a yeroo ammaa kan dubartoonni miidhamoodha gama kamiiniyyuu gama da'umsaa wal qabatee karaa kamiyyuu miidhamoodha waan ta'eef tarii gara kanatti gaafa dhufan immoo nagaa yoo ba'e dubartoonni kana keessatti illee fayyadamaa ta'uu bu'aa argatu kan jedhamuufidha gara kanatti kan nuyi dhufne jechuudha. Ajandaaleen rakkoo nageenya biyyattii fayyadamummaa dubartootaa gama hawaasummaan siyaasaa fi dinagdeen akka jiraatuu fi kan biroon maricha irratti ka'aa jiraachuu ibsaniiru. Ajandaa ijoon ka'ani rakkoo kaleessa tureef furmaata kennuu jedha. Rakkoon kaleessa ture rakkoo nagaa dhabuuti waan ta'eef isa kaleessaan wal qabatee daa'imni miidhamteetti dubartoonni miidhamaniiru daandiin cufameera tasgabbiin gabaallee hin jiru. Kanaan tasgabbii gabaatee wal qabatee dubartoonni daa'imni ishee hin boossi ganamaaf galgala waan nyaachistullee hin qabdu. Kanaaf kanarratti nagaa barbaadde akka nagaan ta'uuf akka araarri ta'uuf kanaaf dubartoonni kan isheen gara kanatti dhufte jechuudha. Marii kanaaf dubartoonni abbummaan sirriitti hirmaachuu akka qabanis dhaamsa dabarsaniiru. Milkaa'ina marii kanaaf dubartoonni mariin kun akka inni milkaa'uuf akka inni galma ga'uuf dubartoonni jabaatanii cimanii itti fufuu fi namoota naannoo isaaniillee kutaa hawaasaatiin dhimma nagaadha waan ta'eef dhimma araara biyyoolessaadha waan ta'eef hawaasa naannoo isaanii kutaa hawaasaaniillee mariisanii rakkoo kana ajandaan kun funaanamee gara kanatti waan dhumeef ajandaan kun immoo gara kana ammoo deebi'ee immoo dubartoonni kun akka isaan nagaa buusaniif illee iddoo jirrutti illee namni gahee isaa bahuu qaba jechuudha.